Gandummaan gosummaa fi namummaan amantaa musliimaa keessatti maalidha? Musliimoonni hayyoonni ulamaa'onni beektonnii fi hundi namaa har'a biyya keenyaa fi addunyaa tanaa irratti rakkoon cimaan keessa jiranii fi gochuu dadhaban keessaa inni guddaan tokkummaa ijaaruudha yookiin tokko ta'uu dhabuudha. Musliimni dhugaa dhimmoota hunda caalaa kan itti beekamu tokkummaa fi obbolummaadha. Rabbiin subhaana wa ta'aalaa quraana isaa keessatti akkana nuun jedha. Dhugumatti moomintoonni obboleeyyanidha. Kanaafuu obboloota keessan jidduutti nagaa buusaa nuun jedha. Kana irraa hubachuun ni danda'ama. Islaamni gosa naannoo afaanii fi sabummaa caalaa kan guddisu tokkummaa fi obbolummaa islaamaa ta'uu isaati. Musliimoonnis rakkoo har'a keessa jiran yoo ilaalle baay'ee nama saalfachiisa. Silaa biyyi hundi gandummaa gosummaa fi naannummaadhaan wal lallaaqxee jirtu tana hayyoota ulamaa'ota beektota amantaa musliimaa irraa barnoota hubannoo muuxannoo fi kan kana fakkaatan irraa fudhachuu qaban ture. Garuu hin taane. Haa ta'u malee rakkooleen gandummaa gosummaa fi naannummaa musliimota jidduu seenee seeraan simatamee hojiitti oolee babal'atee jira. Tokko tokkoof ciisee rafaa hin jiru. Daba walitti yaadu, guddina waliin itti gammaduu caalaa gaabbiin waxalamu, ati na hin geettu anatu si tara jechuun wal gadi qabu. Yoo an si hin tarree yoo an si gadi hin qabne annamaa miti jedhanii walitti dhaadachuun yeroo hunda kufaatii waliin itti gammadu. Ajaa'iba bar dubbiin akkuma harree yoo an hin jiraanne margi hin margin jette sana ta'aa jira. Dhukkubni kun qaama bira taree rifeensa mataa dhukkubsaa jira. Dhaalatti ammoo tokkummaa jabeessuu fi tattaaffii taasifamu hunda diigee burkuteessee jira. Islaamni garuu gandummaa hin qabu. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan, namni gandummaa jala dhaabbatee nutti miti nutti hin ta'u jechuun dubbatanii jiru. Islaamni gosummaa hin beeku. Gosa tokko irraa ta'uun faayidaa addaa hin fidu. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam kanas akkana jedhanii jiru. Rabbiin si ilaaluun nama fuulaa fi gosa kee irraa osoo hin taane qalbii fi hojii keetiin si ilaala jechuun dubbatanii jiru. Islaamni namummaadhaan nama hin qoodu. Naannoo adda addaa irraa dhufuun sababii ol qoodiinsatti fayyadamuun tokkummaa kan diiguudha. Rabbiin subhaana wa ta'aalaa quraana isaa keessatti akkana nuun jedha. Yaa namaa, dhugumatti isin dhiiraa fi dubartii tokko irraa uumne. Sababni sabaa fi gosatti isin gooneef isin wal haa beektaniif qofaadha nuun jedha. Bareedumni islaamaa akkanatti nu ajaja. Musliimoonni garaagarummaa kana hunda caalaa tokkummaa obbolummaa jabeessuun gandummaa gosummaa fi namummaa balleessuudha. Kanatu nu fakkaata. Ulamoonni keenya karaa Rabbiin jedhutti deebi'a. Beektonnii fi hayyoonni keenya karaa Rabbiin jedhutti deebi'a. Ilmi namaa hundi karaa Rabbi jedhu kanatti yoo deebi'e isatu tokkummaa jabeessa. Isatu walii nu galcha. Isatu jibbiinsa waliif qabnu nu keessaa buqqisa. Isatu garaa jabeenya irraa nu dhoorge garaa laafummaa nu barsiisa. Viidiyoo kana yoo musliima dhugaa taate wantoonni akkanaa akka sirraanii fi nama muraasaaf sheer godhi. Akkasumas namoonni gandummaan wal qooduun kun isin yaaddeesse viidiyoo kana sheer godhaati sirreeffama nama tokkoo ta'a. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti.